Naannoo Oromiyaa magaalaa Naqamtee istaadiyeemii Wallaggaa keessatti jiraattotni hedduun gurmuulee alidilee ta'anii jireenya uummataa gaagaa jiru jedhan irratti hiriira ba'anii gocha isaanii balaaleffachuutti himame. Jiraataa magaalaa Naqamtee ta'uu kan bilbilaan nutti hime dargaggoo Galaanaa Taammana hiriiricha irratti argamuusaa dubbata. Guyyaa har'aa nu ga'a. Misooma barbaannaa, nagaa barbaannaa, hin barbaannu hattoota finxaaleewwii sabaaf sablammii walitti buusuu barbaadan kan jedhuun guyyaa har'aa dhorka tokko malee sagalee isaa baanee dhageessachaa turre jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleen Bokonjaa hiriirtotni wantoota kaasan jedhan akkasitti ibsu. Maqaa uummata Oromootiinis ijaaramanii, maqaa uummata Amaaraatiinis ijaaramanii faannoo warra jedhaman kun hankeenya immoo Abaaboo Shanee warra jedhaman kun kan biraan kan biin warra jedhaman uummata Beenishaangul Gumuz keessaa ba'anii maqaa addaa gaafatanii warra uummata keenya buqqisaa jirantu jira. Uummanni buqqa'aa jiru kunis qabeenya isaas dhabee, lubbuu isaas dhabee, maatii isaas dhabee dararaa adda addaa keessa jira. Egaa uummanni amma yoomitti hin buqqaa, amma yoomitti hin dararama kan jedhu sagalee isaa guyyaa har'aa uummanni godina Wallagga Ba'aatii fi magaalaa Naqamtee tokkotti dhufee istaadiyeemii Wallaggaatti sagalee isaa dhageessifatee jira. Gurmuulee hidhattootaa hiriirtotni maqaa kaasan keessaa Shanee, Faannoo fi warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Beenan jedhaman keessatti argamu. Hidhattoota Beenan irraa yaaliin deebii argachuudhaaf hanga ammaatti taasifne milkoofne. Gurmuulee hidhattootaa Faannoo jedhaman gurmaa'insa kana jedhamu kan hin qabnee fi sochii dargaggootaa naannoo Amaaraa keessatti taasifamu ta'uun wal qabatee deebii isaanii oduu kana keessatti nammachiisne. Gama biraatiin mootummaan Shanee jechuudhaan kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo WBO jechuudhaan kan of waamanitti biyya United States keessatti kan argaman dubbii himaa idilaa addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin dhimma hiriira jedhame irratti akkas jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo hin fudhatu balaaleffannaa kana maaliif yoo jettee waraana keenya keessatti kan uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu hin adabama. Kana si'a baay'ee jedheera waanuma jirudha. Bakka wanta akkasii argamu yeroo baay'ee qubatti nutti qabama. Kun immoo waanuma mootummaan ofiif tolchee akkuma uummataa fi WBO gidduutti rakkinni jiraatu jedhaniiti. Uummanni Naqamtee amma hiriira ba'e jedhamu kun akka fedhii isaanii malee ba'anii ifadha. Bulchiinsa Naqamtee waan hooggantoonni mootummaa federaalaa naannoo sana dhufaniif uummataan hiriira baasanii waanuma dur bara OPDO irraa jalqabee argaa turredha. Giddiin hiriira baasanii waan mootummaan fedhu isaan jechisiisu. Warri kana qindeessu warma mootummaa keessa hojjetanidha. Garuu dhugaan jiru bara kanatti uummanni Oromoo hiriira nagaa ba'uuf mirga dhabeera. Waggoota darban kana arginee jirra. Akkaataa waraanni Abii namoota hiriira nagaa ba'anii ajjeesee akka isaan itti hidhan. Kanaafi hiriirri jedhamu kun walabas miti waanuma mootummaan qopheessedha. Jiraattu magaalaa Naqamtee aadde Liidiyaa Iddoosaa gama isaaniitiin rakkoo nageenyaa uumameef hidhattootatu harka keessaa qabaa jedhu. Istaadiyeemiitti kan argamanis namoota nageenya jeeqan balaaleffachuuf ta'uu dubbatan. Nagaa buusuudhaaf gahee akka qabanis dubbatanii jiru. Nageenya mabora'aa jiru kun hin ga'a. Hattuun saamtuun bakka nu hin buutu, shiftaan bakka nu hin bu'u, dargaggeessa Oromoo bakka hin bu'u, dargaggeessa Wallaggaa bakka hin bu'u jechuudhaan uummanni sagalee tokkoon ba'eera. Waan sanarraa eegamu humnoota badii kana, humnoota biyya koo jeeqan, humnoota nageenya hawaasa koo darbees nageenya dargaggeessaa kana jeeqanii saaxiluuf irratti hojjechuudhaan murteessee jira jechuudha akka dhuunfaatti. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa, dubartoota, dargaggootaa fi akka waliigalaatti kutaalee hawaasaa hundumaarraa kan walitti bobba'antu dhiibbaa tokko malee hiriira kana irratti hirmaachuudhaan gocha finxaaleeyyii balaaleffatee jechuun dubbatan. Naannoo Oromiyaaf federaalarraa hangawootni mootummaa bakka bu'anii ergaa dabarsuu isaaniillee dubbatan obbo Dassaaleny gurmuulee hiriira kana irratti balaaleffataman keessaa mootummaan Shanee jechuun kan waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman himannaa mootummaan kanaan dura irratti dhiyeessaa tureef irra deddeebiidhaan deebisanii qaamolee nagaa eegumsaa mootummaa komachaa turuu isaanii ilaalchisee yommuu deebisan obbo Dassaaleny akkas jedhu. Namoonni uummata keenya buqqisan kun uummata keenya dararan immoo waraana mootummaatu uummata buqqisaa, waraana mootummaatu qabeenya uummataa barbadeessa kan jedhu olola adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa irra naanna'aa jechuudha. Garuu hiriira irraa keessatti illee uummanni kan jedhu qaamolee nageenyaa mootummaa nu bira dhaabbachuu qabaa jira jechuudha. Uummanni keenya immoo sababni isaa hawaasa kana keessaa ba'ee ijaarame waan ta'eef. Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa afran keessatti walitti bu'iinsa mootummaaf gurmuulee hidhattootaa gidduutti kanaan dura taasifamaa tureen lubbuun namoota hedduu darbee jira. Namootni 100,000 lakkaa'amanis manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu eerree kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.